السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو بجنا جنا بجراتن أبليا كنكوك أكالي وروني أسي جرفو دا كاميرا أحتين ناركتن كم نجنا بجرتو فيا كيسني أنا كقولي الحمد لله زين جرب بليا كنكو جراني كل فتون تزن أكاسي أشام عركفون وروني أمن تابرة كيستس أرقمتن أكم نجا بجرتو بجنا جنا بجراتن نيسي ننجر أبليا كنكوك أكالي kuma jirtaniitiin dhageenanii fi rahmani rabbii kadhuman qabne isin biraa jiraatuun isiniin jedha. Obboleeyyan kan koo isin jaalladhanaa olittis rabbi isin haa jaalatu isiniin jedha. Asumaan du'aa isinii godha. Maal qabattee dhufte? Daldalaashoo yoo jettani wanni ani qabattee dhufe waa'ee gololchaa hudu yookiin Ibraahim jaarsa wardaa Oro jala waa'ee isaa dubbachuu dhufe. Annamumarraa hin dubbadha. Akkas isiniin jedha isin viidiyoo kiyya like share gochuun dagatina isiniin jedha. Yoo share illee godhuu dadhabdan commentii fi like naa godhaa isiniin jedha. Wanni waa'ee gololchaa hud qabadde dhufe wanni gololchaa hud waan nama raaju waan nama ajaa'ibu asiyyuu rakkoo keessa seena asiyyuu rakkoo keessaa baya asiyyuu jedha. Asiyyuu tabiraa seena wanni isaa uumama ajaa'ibaati. Obboleeyyan kan koo dhugaa rabbiititti yoo isiniin jedhe waan abichaa miti isinillee arguu jirtanii waan inni keessa jiru jechuudha. Waan inni dalagu hundayyuu argaa jirtanii rakkina isaallee arguu jirtanii boma hundaa waliin arguu jirru boma waliin du'aa kadhachuuf jirru. Yoo namni kun harka garaa jalaatiin waan hin taane waan rabbi sarraa hin jaalanne lallaaqachaa waan silaa mataan dhukkubsuun qabatee yoo gara miidiyaas ba'e akkami qorichisaa maali qorichisaa? Qorichisaa maaliidha? Harka garaa jalaatiin tabiraatiin lib jedhee gaafa rakkatee rakkoon isa cinqite as ba'e asirraa nutti iyyuu asii garaa nu bararraassu mataan nu dhukkubsu. Maaliif laatta viidiyoo isaa kan mataan si dhukkubu akkana si godhunaa hin jedha waa inni irra jiru argaa jirtani. Maaliidha? Akkuma nama tokko yoo nama tokko dur daawwataa jiraatte yoo gisee inni rakkoo keessa jiru rakkoo sanirraa du'aa itti kadhatte harkaa waa namaa godhuufi miti namni harkaa waa namaa kennu yookiin waa namaa kennuu dadhabe yookiin waa namaa godhuu dadhabe du'aa nama bira dhaabbata. Du'aayiidhaan isa bara dhaabbachuu ture gisee inni rakkoo cimtus rakkoo hunda keessa jiru. Ammoo haati manaa isaa warra daan jaalatamtuu fi kabajamtuun haati Bilaal rakkachaa isaa waliin rakkachaa ilmaan isii wajjin rakkachaa gisee kanaan geette yoo inni rakkate waliin rakkataa yoo inni bakka malee dhaqe tamuuf inni dhaqee harka garaa jalaatiin laaqqate ittiin galee bira dhaabbatte darbuun hin taatu. Biraa hafuun hin taatu innis rakkatu jette isaa wajji dhaabbachaa turte. Isiin biyya namaa keessa teettee rakkachaa dhukkubsachaa isaaf jecha waa miiqa keessa seente kan jirtu inni ammoo achiyyuu biyyatti daa'imman dhiisee osoo olii gadi deemu jechuudha. Namni dalageen dalan dhiisa hin dhibne maalidha? Yoo fuudha barbaade hin fuudhaa na fuusisii haadha manaati. Beesisuudha haadha manaa ofii hin fuuta taanaan beesisi hin fuutu taanaan lip jedhii taa'e dalagaa si baaftu dalagadhu dalagaa si hin baafne irraa godhe waan rabbiin sirraa hin jaalanne hin dalagin harka garaa jalaatiin. Obboleettiin tante si bira dhaabbachuun isii sirriidha si gargaaruun isii sirriidha si gargaarte waan isiin si gargaarteef addaan baafatte maaliidhaaf na gargaarte obboleettii tiyya waa rakkadhee fi waan garaan si dadhabee fi ijaan argitee waan ankaraara taa'ee boofumoo liqaa naaf kennite moo maaliidha? Moo ta obbolummaa osoo ani qabu ta obbolummaatiif naa kennite moo waan ollummaatiif na gargaarte moo maaliidha? Waan san irraa fudhachuun dura addaan baafachuus si barbaachisa. Waan kanaafi yoo isiin jette maallaqa kan keetis hin barbaadu waan kanas hin danda'u haadha manaatiin qabaa narraa dhaabbadhu jechuun ni qabda. Maallaqa san gaafii malee waa malee ol fudhattee daa'ima kee baafattee
haadha manaa tante tan biyya namaatitti mataan dhukkubu kasii waliin yeroo dheeraa hiraaraa turte san dhositee harka garaa jalaatiin laaqachee booda egaa waan feete daladde waan ufii kan keetii barbaade daladde booda haadha manaa tanteetii fi oromoon mataa dhukkubsitaas baate. Akkana kun hiriyaa gaarii jechuun nama gaarii jechuun osoo ati ofirraa quba hin qabaatin shaa jettee uffatte dhiqatte shaa jettee gabbaate akkanattiin si qabaka gaafa tokko guyyaa mara hin galta guyyaa tokko balleessitee galtee gaafa rabbiin si qabe qabamte ka nima qabamte haguma biyya galte dhalaa lamaan matanaa waliin ani hin barbaadu an kana hin godhu an akkanaa miti yoo wama qalbiin tante itti si fiidde daladde booda as baatee maamnu ufaadha manaa tante mataa dhukkubsitare achuma waan goote akkuma garaa jalaatti fixxisaniin garaa jalaan hin fixxu numaan mataa nu dhukkubsitaas baafte akkas turra siif hala sigale miidiyaa kanarraa isin nutti iyyite nu waraarsite daa'imni kan keetuu kalee sigale daa'ima kan keetuu bira hin teenne hagam ittiin hadhoffattee shaashaa jettee manaaxira godhattee ofirraa gadi baate. Sammuu daa'imaatis si deemu jirti sammuu nama guddaatis si deemu jirti yaa bo'aati. Akkam itti yaaddu sitti nagamu xiqqishoo mallee. Guyyaa mata kallee taatu namni daa'ima ofii bira oolee daa'ima guyyaa meeqa haadha inni nuu akkana daa'imni kun waraaree aadaa haadhatiyya malee jedhee badee karaa bade. Rabbi isa deebise war daawwanni siidhaa moosiin Ibraahiimiin daa'imman danteetitti hin hidhatiniiti hooma fedhellee ta'u gara daa'imman danteetii deebi yookiin inni achumaa taa'u daa'imman dantee gara biyya sanii deeffadhu itti dalagadhu ittiin jiraachifadhu. Ibraahiim amma achi naqabii as naqabii kana keessaa bayeetiin jira. Wanni inni itti jiru tabiraa wanni ati itti jirtu tabiraa. Wanti mataan si dhukkubuuf hin jiru yaa buleetii dhiyeessiin jedhan. Siigalaa akkas turra mala. Akkas malee amma wanni takka hin jirtu wanni Ibraahimi. Garana deebu dubartii asiin deebu dubartii. Maali? Nu waraarsitan ofiisi waraartan. Rabbi isin haa baasu takka teessanii takka fudhadhaati. Zimmedhaa taa'aa nurra. Nutti ol hin bayinaa gara miidiyaatitti illee mataa nu dhukkubsinaa. Maal jechuudha? Rabbi khayrii isiniif haa godhu. Waan toltu maal ittiin khayrii isiniitti kadhannaa iyyuumi. Akkasii obboleeyyan koo wanni dubbachuu dhufee hooma kanaa du'aa naa godha na bira dhaabbadha. Sheerii manaa godha awwanni bira isiniin kadhadhu. Laayikii ma viidiyoo kiyyoo argitan laayikii godha. Sheerii illee yoo godhu baattan komentii sabskraayibii naa godha. Maal Oromoo walaa jajjabeessinu. Akkasiniin jedhaa akka viidiyoo biraatiin walitti deebinus. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.